وانا دوبي ثمانية أنكم أنكوبر الرفا رفع إنبوكس مللا لكن إيش قالوا جلدي أما كان جلدي دوبي كرانا ياتكم يا أنا ما أنتوا نتبين كابسيسة كم باهيدري أنا فيدر ولين جلن هيدري ما كان كوكي كم يجري جلدي فيديو بوست كوري ما تنسمينه سدّي بركاته هيدر قدي نقول بر أكما بايزا مليون سدّي بوست كوري ما تنسى يجري جلدي بيا أما موضوع وصو أثين ومن كماتا من بوكو ولو نكسي نمدوم هرجين أرثي نمدومو جزء ودي كون أجندة تايوم أكملتي لبون نمتوكو كأورمو مدينة إنسا ويسيني هما بكا كانتي نما ويتو نما علماء تشيني ديفانسي مالك ما ويا وليني سوقي نما بورصة في فوداني سلاتي دفا نشان كنا ساتا ورانيتو نما ويتو طالع نتركي ترفتني نما أستاذ أبغى ترفتني في شانتا ما ولين ميشا تنكي سرنا تفكر مالك أولي كباني ترفتني كوا سيمنا يردا فيديو بناتها نتركي تنادي بجرا دكتورة سلي جدوداني سيمباها بارك الله فيكم يعني أن دبچو برباده غاف درادا وان كنا نيغونا جنيتو ما يادات الري مريان اللي راكمون يكون أرجمين يا دوما مسين كابتن كنا كتبت بني كرا أمتا تندمو كبا أكاونتي يا رب طيب بني تنجرا كنام أي يوني تركي ندربو باتي في كنا كاميرا كونغو ودي قالتي غافا سنة كاس غوچاتين توري لكن ندور فاميتين سير أكاونتيني إسارة متنفمي وان غورو دمني جلدفني سنبوداني akka garee shaadaatti nuti gadi baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaarsa irratti qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba. Accounting dura sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahe kun hundi isaa ramadamee wanni hanqatee miliyoona 100 haa ta'u iyyaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo accounting hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga san ijoollee yaamanilleedha xiqqoosii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin achuma irratti xiqqoosiidha ofirraa dhiifne nuti amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deemnuu fi isin mataan keessan atilleen doktora Siliinilleen namoonni biraalleen namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhaniini ergasani ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu hospitaalli illee haa gaafatamu biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani arratti illee abdii hin waaminaati isaallee arratti arrumatti kaataniitiin arruma wanna hin jedhina suutaa gara harka keessa qabadhaati haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kunoo namoonni garaagaraa jiranii namoota gurguddaa jiranii namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha akkaawuntiin haa to'atamu wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu ergasani ammoo waan hafe irratti ummanni haa hojjetu yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti sababni isaa akkaawuntiin jalleeffamee maxxanfama haga yoomitti itti fufa daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heedar jedhallee osoo hin taane asliin doktora Sinillee akka namatti muddusan irra kana hin kadhanna suutumaa jedhuutiin nuti illee muuxan dhaga'u jirra. Aslii biraallee dubbiin akka geetteen beeknu hammuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaanni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما ودا وجي والله سنتي لي دبي أما جو أبدي في هيا من كنني استثمنت سباسو وانجل هندن متكا إنني
waan jedhame kana dhugaallee yoo ta'e dhugaa soballee yoo ta'e soba isteetimentii hayyama kiyyaan boroo wajjin inni baafne yoo inni jechan kennine asii gabbuuneetumaan gara biraa deemuu hin dandeenye. Laazima hayyama kennu qaba. Yoo inni hayyaman kenna isteetimentii isaa namni caafii qabaantu hin jiru. Hin danda'amu dhorkaa. Haayidar keessaa gaafachuu hin dandeenyu waan kana maa dirqamaa asirratti ni dhufuu qaba. Yoo isin sangoota hin danda'ama rakkoon hin jiru yoo keessaan goonaa asliin nuun akka garee shaadaatti waan kana goosisuu hin dandeessani. Isintu jira nuun akka gareen shaadaas ta'e akkuma ormaatti jirra nuti gama ala teenyeetu laalla akkuma jalqabetti Dr. Asliin isinis akka koreetti akka waan jalqabdan kana otoo inni sitti bilbilee atis keessaan dubbatanii warri koree waan kana gaafata yoo inni jedhe tolee jedhee yoo dide immoo yoo dhufne maaliif ammu makaane nuti har'a Ustaz Farhaa nuti har'a wal geennee nama 5 jahanii ta'uu dide inni sun yoo amma Ustaz Xaayir dawwalee fi inni marhaba jennaan asumatti dubbii gabaabsanaa jechuun nuti har'a kanatti wal guyyaa guutuu hojii keenya dhiisne. Sagaleen keessan jiru Ustaz Farhaa. Dhimma kana ta'uu baree jira inni dhimma kana ta'uu bareera yeroo bilbiltaniif moo waan biraatiif akkan beekutti waan biraadhaaf deemtanii akka waan kana irraa hubattan malee. No. Dhimmuma isaa kana galmaan geenya ana obboloota amantaa biraa malee obboloonni kun musliimaallee natti dhufaan jiran jedheenni komii mana Ustaz Sheriyaatiitti itti dubbannaan osoo nuti jirru obboleessi keenya kun maata kanaan booda waa'ee dhimma fayyaa isaa nututti jalqaba irraa akiraatti fufaa mallaqa jiruu fi hin jirallee addaan baafannee haala fayyaa riizaaltii isaallee fuunee waan cufaa waan ergama of biyya ergamnu waa hunda kanaan booda nuti godhannee wareegama of qabnee walii bilbillee kaanee dhaqnee argachuu dadhabne jechuudha. Waa'ee birriidhaaf akka isa bira dhaqxan itti hirtanii jechuu barbaade ifa gootanii waan kana adda baafachuuf si bira dhufaa jirra jettanii ittu san hin jenneemi. Waluma hundumaaf nuti waa'ee fayyaatis waa'ee birriitis kanaafan jedhe amma immoo innis waan kana dhagee jira waan ta'eef dhimmi itti barbaadamu maaliif akka dubbataa jiru hin beeka waan ta'eef akka koreettis ta'e asliinis itti bilbilamee waan kana sirriidha wanni jedhamu jedhamee itti dubbatame lakkee yoo jedhe immoo nuu kennitaa waan kana jedhame tole yoo jedhe waliin haqxanii isteetimentii baastu yoo amanee as akka isin wajjiniin fiddanii dhuftan yoo immoo lakki jedhe immoo bor walitti deebine waanuma uummanni murtii kennu uummata wajjiniin jira nutis uummatadha. Ummata afaan akka dubbannu waan jedhu akka kottan akka sosoo godhame wani hubachiisuu barbaade dhiifama Abuusa Biraddiin asli wani hubachiisuu barbaade asli ka duratti amma dubbatte suni hatta qarshiin duratti ammatti dubbatte ka Abu Mu'aaz bidee jedhe sun hundi isaa dhawwama akka garee shaadaatti nu hojjenne jenneetiin nuti yaannedha laakiin xiqqoosiidha akkana xiqqoosi sunille wama garee shaadaatti sila wanni suni miliyoona tokko maanaan ergine dirqama zayitii yaabdin nanna quqabni damintee bidina guru ati warra irraa fudhattu baay'ee qabdaati miskiina rabbii gargaaruudhaafi waliigalatti wannan jechuu barbaade waliigalatti wanni gargaaruun naman dhibdu laakiin Haydar illeen haa obsu akkuma Sheek Riyaad illee jedhanii Ustaz Farhaan illee jedhanii akkuma jedhame kanatti ali asliin illeen taa bilbilu namoonni biraa illeen haa dubbisanii haa to'atamu haa jedhaniini yoo didachi boodaan itti deebi'ama osoo akkas godhame gaariidha jedheetii yaada osoo Haydar osoo qabamte gaarii qabamuun kuwwama jiruuti. Haydariif Xaahiritti nuu kenna sumarratti tuun bo'in Haydariif Ustaz Xaahiritti nuu kenna akkuma jarri har'a yaalanitti har'as jarrumti haa yaalani asliinis haa yaalu ishii asli. Haydari fi Ustaz Xaahiri warra biyya keessa jiran irraa nu buusin. Akkasii miti. Anaami. Abdii waan kana keessatti qooda qaba. Duraanillee halkan wayii jimmarraa ka'ee qaaxaraa bulee biyyallee jira. Namootallee wal beeka. Tolas beeka, lolas beeka. Abdii Geetaachoo. Abdii Geetaachoo viidiyoo waraabuuf deemaa jira jedhan isa bira isaaf waraabuuf. Komii miidiyaa irra ka'e kana dhaga'ee. Abdii Geetaachoti Haydari Ustaz Xaahiri namoota jajjaboo biraa biyya jiran Ustaz Raayyalleen akkaawuntii maqaa isaatiin banuu fi baankii bira ga'ee duuban deebi'ee jiran viidiyoo qabu sanillee baankii keessaa duraa kana ergan anumaan hundanaa ta'udha. Isin galeemi sanillee ragaa viidiyoo adda baalame qaban ka jarri mana dhaqanii Ustaz Raayyaa kadhatan dhaqanii aboo gurbaan maraattu sun akkanee maqaan nu balleessaa jira akka islaamatittuu maqaan nu bade wanni kun akkamii yoo dhugaa ta'e ba dippiloomaasii mangad inni ilaalleen karaa dippiloomaasiitiin qabna yooma dhugaayyuu ta'e yoo soba ta'e immootu an dhiifama gaafadhee birrii biraa guurrafan obboleessa kiyya zollomuun barbaadu kama dhugaa
qabrii qabaan boru waan ta'uun beekuan balaan kun balaa ibiddaati hin beekaan gubata zayitii nama mana ollaa wajjin gallu ka jaartiin gubdee wajjin rakkataa ture jira qaama nama beeku jira yamanitti yaman sanaa kanatti jechuudha. So ani karantaane mucaa kana zollumun barbaadu wallahi gizee amma akka jedhu kana asillee laalan isaa garaana nyaatti ibiddi zayitii kun maal akka nama godhu waan beekuuf laalan isallee garaana nyaata ummanni gowwoomuun kunillee garaana nyaata. Rakkadheetuma dubbadhaan gizee rakkadheetuma dubbadha gara citteen habaatu etuma dubbataara. Hadhi isayyuu jedhee bar ummanni na dhiisuu dilee koofiyamayyuu guruu na dhogginan dubbadhe malee qubna garitti hin kaane amma dubbiin tasa kaate. Tasa kaate bara manumaa callisee geemii taphataanu gowwa abdiin kenna akkatti gubatee maarra ta'ee jara kanaanatti ara jara taragaara biyyaa dhiisametti qomuchaan poostii godhatee peejii guddaa qaba jennaan abadan amma galchitu malee osoma amma galchitu malee bari jara na isin fayyaalummaa keessanii wannoo jettan malee birriin guurame guddaadha jedhanii jedhe meeqa himtu malee naan jedhan guddaadha yaalarraa hin hafaa jedhan achumaan inni dhufe na galchii naan jedhe hin galche birrii meeqasii guuranii jennaan miliyoona 5 hanqatee jedhe. Eda mana baabatitti miliyoona 3 hanqatee jedhe. Viidiyoon biraan mootu kan miliyoona 4 hanqatee wal faallay 5 hanqate. Wal faallay jedhan amma abdii kiyyamee isteetimentii baasii fidi si gargaaraa jedheen. Si jaaladhaa maal jedhee haasaan na jarjarsee wannoo jedhee polotikaa dalagatee gabbuu barbaadee waan san irratti wal qabne ijoolleen jala kana girri jennaan ani maal go'aa baa taaree jedhee booda mootu suuraa kiyya galabbatanii olii gadi deemee faaxeen binti islaam kun akka iyyuu waan hin barbaanneef jara na dhiyyiin haala kuma birriin kunootiin illee abballee as jira jedhee agarsiise agaruma yaa'ii bira waan hin barbaanneef namallee walitti waan hin barbaanne. Sanumaa fi alaa kulli alamma akkam goona warri biyya jiru waan kana haa sirreessu. Yoo sirreessuu baate immoo ummata gowwoomsu ummataa isaatu wancala. Tarkaanfii biraatitti deema yoo amma walitti afaan baaname yoo sirreessuu baate ummata gowwoomsu wancala waan ta'eef tarkaanfii biraatitti deema seeraan gaafatamuu qabaayyuu. Musliim